Wow! Oduu gammachiisaa makiin Orootii fi Ibsishaa Goon karaa Ameerikaa Goo ta'anii jiran. Maashaallah! Wanti namni makiidhaa fi Ibsishaa Goo jaalatan laayikii itti roobsaa, sabskiraayib gochuu yoo barbaadan dhiisaa. Gammachuun keenya gammachuu isaaniiti. Ijoolleen kun yeroo baay'ee makiin keessattuyyuu qabsooitu turte biyya baqaa turte amma carraa dheengadda mootummaan impilooment viizaa carraa Kanaadaa baheen lamman jaraa gara Kanaadaa deemanii jiran. Namni suuraa irratti agartan kun tokko Abdii Ukumee jedhama. Tokko immoo makiidha. Ibsishaan Goon immoo yeroodhaaf biran turre jechuudha. Baay'ee takka natti tolee gammadeen jira. Keessi kiyya kun gammachuudhaan guutamee jira jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warroonni biyya Dubaay, biyyoota Arabaa, Qatar, biyya Suudii hin ta'in Suudii irratti eeyyamamaan jiru. Biyya Dubaay, Qatar, Masrii irraa gara Kanaadaa deemuu barbaadan akkaataa piroosesaa jara kana hordoftanii deemuu dandeessan. Namoota kuma hedduudhaaf carraan hojii uumamee Kanaadaa akka deemaa jiran sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti poostiilee garaagaraa argaa jirtan. Kanaan milkaa'uudhaan makiinii fi Ibsishaan Goon deemanii jiran jechuudha. Ibsishaan Goon Faaris dhiisee yookaan biyya Faransi dhiisee gara Kanaadaa makii qabatee cha'u jedhee jira jechuudha. Makiin gaa intala isii yookaan gurbaa isii hangafaa biyya Kanaadaatti kan argattu taatii jechuudha. Asirraan galateeffachuun barbaada. Rabbiin illee bakka carraa kanaan kennee fi biyya bakka kanarraa bakka rabbi isii baasee waggaa darbe isaaq seenuutiin bara kana immoo makiidha jechuudha. Kan makii garuu waan ajaa'iba isinitti ta'u UN'dhaan osoo hin taane maallaqaan viizaa bitatanii impilooment viizaadhaan deeman jechuudha hojiidhaaf. Kontiraata jechuudha. Sanaan booda yoo barbaadan gara USA deemuu danda'an, yoo barbaadan biyyoota garaagaraa deemuu danda'an jechuudha. Waan carraa gaariidha. Sijammaraan wanti ta'e sammuutti na dhagahamee ture. Makiin dheengadduma biraa deemee ji'a afuriyyuu hin geenye maallaqa guddaa kana baasee akkamitti bira deebi'ee waan jedhu sammuu keessa na dhufe. Yookaan Itoophiyaatti galuu deemti yookaan biyya biraa carraan bahee fi gaggeessaa wayitiif dhufe malee akkasitti sim jedhee hin dhufu jedheetan yaadaa ture jechuudha. Yaadni an yaada dhibbatti sirrii ta'e jechuudha. Makiinii fi Ibsishaan karaa Kanaadaa deemanii jiran, biyya sadaffaa argatanii jiran, Ibsishaadha garuu biyya afuraffaadha. Maaliif makiidhaaf biyya sadaffaadha. Akkaataa seera baqaa kana keessatti baqni akka itti ilaalamu biyya tokkoffaa, biyya duratti baqatan, biyya lammaffaa, biyya UN nama keessatti akkasuma biyya sadaffaa, biyya barumsaan itti guddatan yookaan qabeenyaan itti guddatan jechuudha. Akkasitti lakkaa'amaa deemamaa jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warroota biyya baqaa keessa jiran jechuudha. Aslii dabalatee, haadha seenaa dabalatee, haadha faaxee dabalatee warroonni biyya baqaa keessa jirtanis Rabbiin biyya guddaattis na baasu. Warroonni biyya Arabaa keessa jiraatanis ammoo Rabbiin niyyaa keessan guutee gara biyya abbaa fi haadha keessanii biyya daraartuu, baqariituu, balaliituu, malaliituu, bareedduu Oromiyaatti sana deebisuu isiniin jecha amma gaa waa'ee makii kana akkamiin makiin deemte jennee yoo ilaalle viizit viisaas miti impilooment viizaa jedhama. Mootummaan Kanaadaa dhiyeenya kana namaaf kennee jechuudha. Sanaan deemanii jiranii jechuudha. Garuu as keessatti wanni isin ilaaluu qabdan kontiraata wanni kun. Kontiraata hagga waggaa 5 yoo barbaaddan hagga waggaa 5, hagga waggaa 4, hagga waggaa 3, hagga waggaa 2 ol hojii kaampaaniitiin deemama jechuudha. Barumsa kan inni barbaadu sartifikeetuma barumsa gadaanaadha. Yuunivarsiitiidhaa gad jechuudha. Iskuuliidhaa fi haayiskuuliidhuma baqa. Haayiskuulii qabaannaan rakkoo takka ittiin hin qabu. Akkasiin isiniin jedha leenjiin gara onlaayiniitiin ergi Kanaadaa dhaqxanii ji'a takkaaf leenjitu jechuudha akkaataa hojii. Isinii galaa? Kanarratti warroonni deemuu barbaadanis akka itti deemtan biyya Itoophiyaa irraa deemuu hin danda'ama. Saawud Arabiyaa irraa deemuu hin danda'amu. Dubaay irraa deemuu ni danda'ama. Kuweet irraa deemuu ni danda'ama. Bahrein irraa deemuu hin danda'amu. Masrii irraa deemuu ni danda'ama. Masrii irraa deemuun garuu kan danda'amu waraqaa UN'tiin osoo hin taane paaspoortii mataa keessaniitiin deemuu dandeessan. Malee UN miti. Kan UN gizee dhattanis kan UN yoo dhattan inni bareedaadha. Lammii achi taatu. Naashinaal ID bulee kaardii argattu. Fakkeenyaaf yoo Kanaadaa dhattan Kanaadaa taatu. Lammii Kanaadaa taatan. Garuu kana lammummaa keessan qabattanii hojiidhaaf dhaqaartan akka makiinii fi Ibsishaan dhaqanii jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya oduu biraatiin hanga walitti deebinu nagayaan nuuf turaa isin jechuu barbaada.